Fayyamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii urjii tawaahidoo kan taatan hundi keessaniyyuu nageenyi jaalalli araarri Kiristoos lafaa fi bakka jirtanitti siniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa waan addaa kan irraa barachuu qabnu kan beekuu qabnu namoonni baay'een dogongora kana keessa seenee kan waliin falmaa jiran tokko siniif dhiyeessina. Maalidha yoo jennee garaagarummaa mana amantaa keenya Ortodoksii fi mana amantaa Katolikiin garaagarummaan isaanii maali kan jedhu sirrittiin ni ilaalla jechuudha. Namoonni baay'een garuu seera fi dambii mana kiristaanaa keessatti godhamu sana Katolikii keessatti waan godhamuuf Katolikiidhaanis Ortodoksii kan jedhan namoonni baay'een jiru maatiiwwan Waaqayyoo. Garaagarummaan keenya inni guddaan iccitii utubaa shananii irratti maatiiwwan Waaqayyoo. Iccitii Sillaasee akkasumas immoo iccitii utubaa shananii kan ta'an irratti sirrittiin garaagarummaa guddaa kan qabudha manni amantaa keenya fi Katolikiin jechuudha. Garuu immoo fakkeenyaaf siraanni fi dambiin mana kiristaanaa keenya keessatti gaggeeffamuu fi mana amantaa Katolikii keessatti gaggeeffamu baay'ee wal fakkaata maatiiwwan Waaqayyoo. Mee yaada kanaaf kan nu jabeessu viidiyoo tokko viidiyoo asirra jiru kana waliin daawwannee yaadeebinu. Egaa akkuma daawwattanii obboleewwan keenya viidiyoo kana kan laaltanii warabii manni amantaa keenya Ortodoksii tawaahidoo dhiyeessitu beqaanaa zegeliilaa kan jedhu jechuudha. Isa sanarra bu'uura gochuudhaan kan dhiyeessaa jiran garuu eenyudha? Mana amantaa Katolikiidha maatiiwwan Waaqayyoo. Gubadhaa ilaalaa asirratti. Mana amantaa kamiidha? Katolikiitu dhiyeessaa jira. Isin galeeraami? Katolikiitu dhiyeessaa jira. Manni kunis mana amantaa Katolikiiti jechuudha. Garuu immoo akkuma seera mana kiristaanaa keenyatti kan dhiyeessan waan ol fakkaatuuf baay'ee namoonni baay'een kan shawwadaman yookaan kan talalaman baay'een ni jiru jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf garaagarummaa kana sirrittiin gargar baasnee beekuu qabna. Kiristaanota Ortodoksii tawaahidoo kan taatan hundi keessaniyyuu. Garaagarummaan keenya inni guddaan iccitii utubaa shananiidha malee seera fi dambiin mana kiristaanaa keenya amma isaanii naxalaa uffachuu ni danda'an. Akkasumas immoo siiliiwwan suuraa qulqullicha Gabrieliin qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin ni fudhatan yookaan immoo isaan ni hordofan jechuudha. Fakkeenyaaf himee ammas viidiyoo asirra jiru kana daawwannee adeemnu laala sirriitti. Egaa akkuma argitan kanatti jechuudha faarfannaa warra mana amantaa Katolikiidha jechuudha kun kan dhiyaachaa jiru kuni. Garuu immoo fuula isaanii duratti akkuma argitanii siilii ergamaa qulqullicha Gabrieliin kaa'aniiti jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko mana kiristaanaa keenyatti kan dhiyaatudha jechuudha. Baay'ee tokko siilii ergamaa qulqullicha Gabrieliin faana teessisanii akkasuma faarfachaa jiru jechuudha. Faarfannaan garuu isaan kiiboordii garaagaraa gatii fayyadamaniif mana amantaa keenyarra gargar kan taasisedha. Garuu immoo haalli uffannaa isaanii manni kiristaana isaanii yookaan immoo manni isaan itti waaqeffatan akkasumas immoo suuraan qulqullootaa sirriitti asirratti ni argina jechuudha. Kanaaf garaagarummaan inni guddaan maalidha ree? Siraata mana kiristaanaa keenyatti jechuudha akka seera mana kiristaanaa keenyatti iccitii utubaa shananii irratti garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Yookaan waaqeffannaa irratti jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een akka hin dogongorree fi namoonni baay'een wanta hin galleef maatiiwwan Waaqayyoo namoonni baay'een maal jedhu wanti kun maalidha nuuf hin galle mana kiristaanaatti moo maalidha kan jedhani namoonni baay'een ni jiru. Kanaaf immoo nutis ibsa itti laachuudhaaf jechuudha kan dhufne guyyaa irraa. Ibsa itti laachuudhaaf jechuudha. Maaliifi manni kiristaanaa keenya fi manni amantaa Katolikii garaagarummaan isaa maal akka ta'e ibsuudhaaf jechuudha kan dhufne. Kanaaf hundi keenya kan beekuu qabnu barsiifata mana kiristaanaa keenya iccitii utubaa shananii, iccitii torban jechuudha. Akkasumas immoo seera fi dambii mana kiristaanaa keenya
faarfannaan yeroo faarfatamu seeraaf dambii mana kiristaanaa keenyaa ni qaba jechuudha. Kanaaf garaagarummaa sanaan adda baasuu ni dandeenya. Maaliif fakkeenyaaf amma kaatolikii qofa osoo hin taane kan fudhachuu dandeenyu warroota taaddisoo jedhamanis ni jiru. Fakkeenyaaf taaddisoo kan jedhaman keessaa isaan faarfannaa isaan faarfatan immoo dhugumatti dubbachuu fi fakkeenyaaf naxalaa ni uffatu. Naxalaa uffatanii faarfannuma keenyas faarfachuu danda'u baay'ee. Faarfannaa keenya kan Ortodoksii Tawaahidoo keessatti faarfatamu kana isaan faarfachuu danda'u. Kanaaf raajota sooddoota akkanaa kanarraa sirrittiin akka of eegnuuf yookaan immoo akka sirrittiin gargar baafannuuf jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Namoonni baay'een garuu faarfannaa taaddisoon hojjetan yookaan immoo fakkeenyaaf amma faarfannaa taaddisoon hojjetan keessaa faarfannaa baay'eetu jira. Namoonni Ortodoksii ta'an garuu osoo hin beekin yookaan immoo faarfannaa suni kan Ortodoksiiti immoo kan jedhu osoo hin beekin adda osoo hin baafatin namoonni baay'een gama TikTokittiinis gama FB'n yeroo hojjetan ni argina jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Garuu kuni garaagarummaa hubachuu irra kan hafedha jechuudha. Manni kiristaana keenya faarfannaa isheen faarfachiistu yookaan immoo faarfannaan faarfatamuun meeshaalee murtaa'inidha jechuudha. Meeshaalee filatamuudhaan malee hundumaan miti jechuudha. Fakkeenyaaf gitaarni dabalatu, kiiboordii garaagaraa hin fayyadamu manni kiristaana keenya jechuudha. Akka faarfannoota kaanii gargar baasuun kan nuuf danda'amu jechuudha. Haala saniin gargar baasuu dandeenya jechuudha. Garuu namoonni baay'een keenya faarfannaa taaddisoo kan dhaggeeffannu akkasumas immoo kan nuuf hin galle jiru. Kanaaf viidiyoon kun isiniif hundi keessaniyyuu dhaggeeffadhaa. Hanga xumura keessan dhaggeeffadhaa. Kanaaf isaan kana akkamittiin gargar baasuu dandeenya? Akkamittiin gargar baasuu dandeenya yoo jedhu tokkoffaa irratti kan ilaaluu qabnu haala uffannaa isaanii osoo hin taane maaliif isaan nu fakkaachaa jiru gatiteef. Isaan nu fakkaachaa jiru gatiteef. Yeroo dhuma isaaniitti gaa wanta taane hin beeknu malee baay'ee mana kiristaana keenya keessatti dhibba geessisaa jiru maatiiwwan Waaqayyoo. Akkuma beekamu barri kun gaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootiif baay'ee bara ulfaataadha jechuudha. Bara sirriitti jabaannee dhaabbannee tokkummaadhaan dabarruudha gatitee fi sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kaatolikiin qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin akkuma keenyatti jechuudha isheen araarsituu akka taate ni amana. Qulqulloota ergamoota ni amana. Kaatolikiin jechuudha. Garuu immoo citii Sillaas irratti mana kiristaana keenya nutti bu'a jechuudha. Akkasuma citii utubaa shananii irratti jechuudha. Kanaaf seerri isaan gaggeessanis xiqqoo keenyan gargar jechuudha. Kanaaf garuu immoo haga tokko walaa fakkaatu malee sirrittiin xiyyeeffannoo akka itti gootanii fi kan isiniif wanti jechaa jiru jechuudha. Xiyyeeffannoo gootan yeroo faarfannaa hojjettanii faarfannaan kun kan eenyuti? Yookaan immoo haala kamiin faarfatame? Karaa taaddisootti nu fuudhamu faarfannaa mana kiristaana keenya danbii mana kiristaana eeggatee bahedhamu kan jedhu sirrittiin gargar baasuun barbaachisaadha yeroo kanatti sirrittiin gargar baasuun barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne baay'atanii jiru maatiiwwan Waaqayyoo. Amma fakkeenyaaf taaddisoo yookaan immoo haaromsama kan jedhaman kun baay'atanii jiru. Baay'atanii jiru. Kanaaf nuti sirriitti xiyyeeffannoodhaan gadi buunee hordofnee faarfannaan kun haala kamiin faarfatame? Maal fayyadame? Meeshaaleen inni fayyadame maalidha? Akkasumas immoo akshinii yookaan gochi isaan hojjetan mana kiristaana keenyaan waliin deema kan jedhu sana sirrittiin ilaalleeti haala saniin yoo waliin faarfanne malee maatiiwwan Waaqayyoo namoonni baay'een keenya faarfannaa taaddisoo hojjechaa jira. Ortodoksii taane jechuudha. Osoo hin beekin. Osoo wanta kana hin beekin wanta kana gargar osoo hin baasin hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf garaagarummaa kana sirrittiin gargar baasuu qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Keessattuu Ortodoksii garaagarummaa mana amantaa keenya Ortodoksii fi garaagarummaa Kaatolikii akkasumas garaagarummaa taaddisoo yookaan haaromsama kan jedhaman kan warra shakkitoota kana jechuudha. Kanaaf hundi keenya akka gargar baasnuuf Waaqayyo gooftanii laphee yaadannoo nu haa kennu. Kanaaf hundi keessanii obboleewwan keenya gargar baasa. Video kana amma dura sin daawwachiisan jechuudha.
Isaan maal jedhani warabii akkuma keenyatti akkuma mana kiristaanaa keenyatti ashabashabanii akkuma keenyatti maquma qabatanii akkuma keenyatti tsinaaxilii qabatanii warabaa jiru. Kun egaa mana amantaa keenya wal fakkaachisa jechuudha. Namoonni baay'een garuu osoo hin beekin mana amantaa keenya Ortodoksiidha jedhanii kan baay'een isaanii gowwooman ni jiru jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo osoo hin beekin jechuudha. Kanaaf sirriitti hubannoo guddaadhaan xiyyeeffannoo guddaadhaan irratti akka hojjettan maqaa Waaqayyoon sin gaafanna jechuudha. Kanaaf bara kana keessatti addisoonni baay'achaa jiru. Kiristaanonni kan taane hundi keenya marti keenya faarfannaa gargar baasnee deemuu qabna. Faarfannaa nuti faarfannu gargar baasuu qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Akkasumas immoo haalli nuti hordoffii nuti taasisnu xiyyeeffannoo guddaan ta'uu qaba. Manni amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoodha moo? Kana kan dhiyeesse mana amantaa Kaatolikiidha moo? Kana kan dhiyeesse shakkitoota yookaan taaddisoodha moo? Kan jedhu sana sirriittiin gargar baasuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif namoonni baay'een wanti kun nuuf hin galle maalidha? Wanti kun nuuf hin galle maalidha kan jedhan namoonni baay'een jiru maatiiwwan Waaqayyoo. Gatii kana ta'eef immoo viidiyoo kana kan dalagne jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu viidiyoo kana kan daawwattan kan ilaalaa jirtan akka sheer gootanii obboleewwan keenya biraan nuuf geessan. Akka sheer gootanii obboleewwan keenya biraan geessan maqaa Waaqayyoon sin gaafannaa. Akka dubbannuuf kan nu gargaare Waaqayyo abbaan keenya, gooftaan keenya, fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Obboleewwan keenya hundi keessanuu YouTube kana share, like, copy link gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatina isiniin jenna. Wasbaata ለእግዚአብሔር